في daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jechaan geenni keenya kan onni irraa maddee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jenna. Oduu keenya guyyaa har'aatiin akkuma beekamutti waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa golaalee garaagaraa tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaatu himama. Haa ta'u waraanni adda bilisummaa Oromoo jiddugala biyyattii guyyaa kaleessaa leenjii gurguddaa kan geggeessaa tures yoo ta'u guyyaa kaleessaa akkuma karaa hojiitti bobba'ee irraa eegalee waraanni bilisummaa Oromoo halkan edaa mootummaa diktaatar Abiy Ahmed irratti haxxee hidhuu isaatu dhagahamaa jira. Haxxee waraanni adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiru kanatti keessumaaniyyuu namoota 15 Oromoo kan madeessu yookiin madoo dandammee hin qabneen kan adabsu yoo ta'u namoota 3 kan ajjeesee fi namoota 2 immoo kan boojeetu dhagahamaa jira. Waraanni jiddu galeessa keessumaaniyyuu qoonyaa salaalee keessa socho'aa jiru guyyaa kaleessaa leenjii ajaa'ibaa yookiin immoo sadarkaa isaa eeggateen kan bobba'e humna furgoggeeffattootaa jechuudhaan kan eebbifame. Haa ta'u yeroo ammaa kana immoo haxxee waraanni adda bilisummaa Oromoo haxxee waraana mootummaa diktaatar Abiy Ahmed irratti kan hidhaa jiru. Uummanni Oromoo naannawaa san jiranii fi akkuma kana waraanni adda bilisummaa Oromoo injifannoo isaatiin akka galee guyyaa har'a beeksiseetis jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa golaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiruu fi haalli itti adeemaa jiru keessumaaniyyuu tarkaanfii wal fakkaachaa jiruu fi warra diktaatar Abiy Ahmed kaadirii fi kaabinee irratti tarkaanfii fudhachuu golaalee Oromiyaa hunda keessatti itti fufa jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoo ibsaniitis jiran. Haaluma waraanni adda bilisummaa Oromoo ibsu kanaanii keessumaaniyyuu golaalee Oromiyaa hunda keessatti tarkaanfiin kan fudhatamaa jiruu fi yookiin immoo warra kaabinee fi kaadirii diktaatar Abiy Ahmed bobbaas irratti amma kana waraanni adda bilisummaa Oromoo golaalee hundarraa tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaatu himama. Oromiyaa golaalee garaagaraa keessatti keessumaan aanaa mi'eessoo Harargee lixaa keessatti guyyaa kaleessaa waraanni adda bilisummaa Oromoo nama 3 irratti tarkaanfii fudhachuu isaa ibsani. Harargee keessatti akkuma beekamutti aanaa mi'eessoo fi naannawa bookee irratti waraanni adda bilisummaa Oromoo poolisii idilee 2 fi milishoota 3 irratti tarkaanfii fudhachuu isaa waraanni adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Namoota hawaasa naannoo san jiraatan ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo keessumaaniyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo qallabdan jechuun jiraattota naannoo sanii mootummaan diktaatar Abiy yookiin kaabinee fi kaadireen isaanii uummata keenya akka weerarsaa jirantu himamani. Qeerroo fi qarree keenya kan naannoo san jiraatan irra keessumaaniyyuu tarkaanfii kan fudhachaa jiranii fi yookiin immoo sakatta'insa waraana adda bilisummaa Oromoo jedhanii uummata keenya weerarsaa kan jiranis yoo ta'u uummanni keenya naannoo san jiraatan hedduu ammaa kana miidhaa hamaa fi akka saaxilamaa jiranii fi mootummaan diktaatar Abiy Ahmed warroota kaabinee fi kaadirii achirratti bobbaasee uummata keenya akka kan hidhatti guuranii yookiin immoo dubartoota akka gudeedaa jirantu himamaa jira. Naannoo Walloo keessatti guyyaa kaleessaa irraa eegalee keessumaaniyyuu naannoon Amaaraa uummata keenya irratti weerara hamaa kan geggeessaa jirtus yoo ta'u naannoon uummanni juuntaan yookiin immoo juuntaan magaalaa Walloo dasee seentee ergasii booda immoo karaa baateetti imaluuf deemti jechuun uummata keenya kan naannoo san jiran irratti keessumaaniyyuu iddoo mana barumsaatii fi yookiin immoo mana qaraatii yookiin immoo mana madrasaa irratti boombii darbuun uummata keenya kan Walloo akka miidhaa jirantu himama. Kan Walloo lolaa isin hin seensifne yookiin lola isin hin barbaachifne keessa akka hin seennee fi yookiin immoo lolli kaabarraa deemu kun uummata Walloo hin barbaachisu yookiin immoo uummata Walloo hin ilaalchisu jechuun asumaan Oromiyaa miidiyaa teknooloojii irraa isinii dabarsina. Haaluma kanaan sababa lolaatiif jecha uummata keenya kan weeraruuf jiranii yookiin immoo naannoon Amaaraa kan uummata keenya weeraraa jiran lola Walloo irratti yeroo ammaa kanatti keessumaaniyyuu naannoo Amaaraa irraa baqatanii karaa Wallootti kan imalaa jirantu dhagahamaa jira. Loltoonni Tigraay akka ibsanitti guyyaa hadhaa akkuma beekamutti magaalaa Shawaroobii yookiin immoo magaalaa Shawaroobiitiif Dabra Birhaan irra guyyaa hadhaa akka qabatamtu himamaa jirani. Magaalaa Dabra Birhaanii fi akkuma kanaan magaalaa Shawaroobii keessatti guyyaa hadhaa magaalaan guutuutti kan ugguramtes yoo ta'u sababni ugguramteef immoo juuntaan guyyaa har'aa seenuu dandeetti jechuun uummata achi keessa jiranii fi abbootiin qabeenyaa hundi magaalattii gadhiisaa akka jirantu himamaa jira. Magaalaa Shawaroobii fi akkuma kanaan Dabra Birhaan irratti guyyaa kaleessaa irraa eegalee dhukaasni gurguddaan akka dhagahamaa jirutu himama. Dhukaasni gurguddaan bahaa jiru kun keessumaaniyyuu kan naannoo Amaaraatti irraa karaa naannoo Amaaraatiif yookiin immoo loltoonni Tigraay kan walitti dhukaasanii fi kana malees keessumaaniyyuu guyyaa kaleessaa namoonni hedduun yookiin abbootiin qabeenyaa magaalaa Shawaroobii fi magaalaa Dabra Birhaan akka gallakkisanii bahaa jirantu himamaa jira. Sagantaa keenya guyyaa har'aa akkuma beekamu walaloo tokkoon kan isinii xumuru ta'a. Walaloon kun immoo walaloo jechuudhaan eegala. Walaloo kana wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Jaanaaf xanyaatiin rakkoon nurra gahee rasaasa jaraatiin kan lubbuun hobbahee ibiddaan gubatee qabeenyi manca'ee kan qaamni hir'atee nu jalaa madaahee lakkaawwameen dhumu waan walloon itahee gocha Shawaroobii godaannisa baraa tahamee hin beeku biyya addunyaa mara
ambulaansii deemu itti cufee karaa madoo irraa buusee kan qale gajaraan yoo jarri dagattes nun dagatu garaan. Gochi akkasii suni tasan dagatamu madaa laphee keenya nurraa hin haqamu garaanis nuuf fayyu yoomuu araaramu gumaan jara sanii hanga nuuf baafamu. Kana tahee dhiisii nu duruu diinibaan daaraa keessaa kan ripheetiin ciisu yeroo eeggata malee naaftanyaan sin dhiisu. Kana hubadhuuti hunduu of qopheessi wal quba qabaadhu irree kee jabeessi dallaa waliif tahi ofii kee wal tiksi malee ristii jaraaf duula deemuu dhiisi. Baattee galti malee harreen daakuun nyaattu dallaa taata malee galatan argattu. Qadaayyoo si gahee dhihana koonnooti du'a seenaa hin qabne aarsaa bilaashaati. Lola seenaa qabu kassamni haasahu kan tarree gootaatti maqaan kee galmaahu. Diina ganda keetii rasaasaan akaahu garaara dhaabbattee reenfashii lakkaahu. Santu sirraa tola fakkii hojii gootaa malee maal barbaadda cifraadha maal goota. Magaalaan haxaayyii eeddummaa lolaati kan lolli banamu yeroodhaa yerootti kana akkam gootee fagoo deemtaati of qopheessii taa'e jarri qophoofteerti. Loluudhaaf kan malee dhihoodha haxaayyii olitti duuliiti lafarra akaayi. Harxummaa olaaltee maagatee mul'atti fagoo hin barbaachisu duulli ishimatti dhiheenyuma kana dubbii buhaa jirti xeefii ofii gubdee quba sitti laatti onogdu nu gube jettee dubbatti. Duuba kana dhiiftee fagoodhaa maal gootaa asitti waajjabe bobbahi afuufi silaa itti beekta. Sanbateetti dhihoo diinni allaalaati manni naaftanyaatis gaararraa mul'atti warri shanan jiilee hin duulu cifraatti diina guddaa keenya of dhiifnee qe'eetti. Gandi shawaa roobii qe'ee warra harkaa nurraa fagoo miti gamasittin argaa. Ani hin deemu duula ishii asii kaahee godaanni si kalee jaraan nama daahe hin dagadhu yoomuu barreesseen ol kaahe duula fagoon deemu asumaa hin lola jalatti kalaahe. Asittan goolama dhuba dubbii kiyyaa diinaaf duuluu dhiisaa hunduu walitti iyyaa xumuradheen jira naaf argadha.